كازنجبيل تكيت كوكمبري لما يدي باقدونوسي abo khiyaara yer ingilifani waame yoo ingilifa waaman wanni kun waan biraa na fakkaatan. La hawla wala quwwata illa billah. kanneen amma walitti daakanii dhugaan misaara durumaayyuu dhugootuma ispoortii eegalin durayyuu ni dhugaa. Badayyeessa furdachuuf rakkataa. Akkasi. Yaa bareeda lamaaniyyuu namni furdeen dhaqannasu furdeen tokko dhibeedha bara dhibee si fide malee takka bu'aa wayitu nama. Furdinni ilaala furdinni kamtu bareeda beektanii furdinni anama furdinni kiyya gatii borcii xiqqoo qabuuf malee furdinni kiyya bareeda furdinna bareeda. Noo kee fokkataa miti maara dhugaanu qaamni kee gatii borcii xiqqoo qabuuf malee furdinni kiyya furdinna bareeda. Aan furdinni an jibbu jala kanaan ol dhumatte gubbaa kanatti akka waan gadi tubboon ol dhayanii kana gubbaa kanarra asirra jirti. Gara biraatiin hin jirtu qaamni kun hin jiru qaamni kun irra hin jiru. Hoffoo jettee akka baangaaliidha hof duuba kanaan duubni kun irra hin jiru. An barami osoo borcii xiqqoo qabaachuu baadhee furdinni kiyya aadiidha qaama hundaa si qabee aga qeensa lukaatitti. Furdinni aadii. Gariin ammoo qaddoodha jettee bar gizee dhaabattu. Fuulaan as garagaltee fi achi garagaltee yooma gara funyaanii kana funyaan bichaa ilaaltee argite malee tan beenne jiraar. Maqaaf qaddoodha. Funyaan qofaan ilaaltee. Seenaa takka funyaaniin iyyuu wallaale ani seenaan beektaa seenaan boo. Yaa funyaan duuba muduraa wallaalta bar. Duuba muduraa. Seenaa haga bira geettee akkana oli gaggargalchitee fuulli iji garam jettuutti malee hin beektu. Yaa akkas. An qaddoodha jedhanii. Walumaa galatti qaamni namaa kan wannoo qabu turre bareeda. Injiraan miti sheepii qabu onna jedhee bakka akkasitti turre bareeda qaamni namaa furdina keessatti illee qadhina keessatti illee. Anuma furdina fokkataa san hin fedhu akka baangaaliidha. Furdachuu yoo fudhate hin jette Jimmy dalaguun furdina kana sochochaaf. Abishii aananii. Abishii aananii fayyadame sirriitti. Wuxxeetii isii sirriitti argita. Abishii aananii laxxi gootee dhuddaa. Galgala iraatii kan keenyaatti hin raftaa. Misaa kan keettis ni nyaattaa. Bakka waan akka bargariidha. Garuu zayitiitti baay'isu baattee waan akka bargaraa. Waan furdannee jira bara. Furdachuu tokkoffaa maal godhuu qabdaa? Hirriba bareeda rafuu qabdaa. Hirribni furdachuu keessatti illee qadhachuu keessatti illee si gargaara. Hirriba bareeda rafuu qabdaa. Lammaffaa nyaata kan kee sirriitti nyaachuu qabdaa. Yoo dubartii taate yaa nagarame sollige. Sadaffaa ammoo jechuudha nyaata akka bargaraa, ruuzaa, foon, lukkuu. Zayitii of keessaa dhiisi waan zayitii. Zayitiin furdinaaf qadhina keessatti illee kisaaraa guddaa. Anamma sila akka furdanneedha akka furdina qabuuf. Kan tokko lafee ulfaadha. Lammaffaa akka furdina qabuuf osoo waan zayitiidhaaf sukkaaraa ka fayyadamu taateeti. Ani yoo ta'an nama siree irra ciisu. Kiloo meeqa lafaatu? Meeqa jettata kan na laaltee? Torbaatamii shan haga saddeettama. Torbaatamii shan haga saddeettama. Dura maam. Dur ammaan. Torbaatamii shan saddeettama gaafa koyeetti irraa galu 110 badan. Wallahi hin argine guys gaafa koyeetti irraa galu 110. Meeru gaa'e. Wallahi gaafa koyeetti irraa galu 110 gin qaamni kiyya gaddaa ta'ee 110. Qaamni kiyya gaddaa ta'ee. Wallahi kun argine suuraa gisee koyeetti irraa galu viidiyoo. Amma oi. Inde ane haga surufe garuu sirriitti dabale. Waan fura jechuun dubartii biyya kana afur jechuu bar. Dubartii iddoo afur. Bini ilaali gizee Itoophiyaa irraa bahu. Gizee Itoophiyaa irraa bahu suuraa gizee Itoophiyaa irraa bahu qositti agarsiisan laalta. Suuraa kiyyaaf qafaa sadii jalqaba gaafa ganda kennaa bayu. Wallahi.
Akkas ta'ee kiiloo meeqa beektaa? Kiiloo 79 gisee. Gizee biyya baatu yuumu. Gisee akkas ta'ee kiiloo 79 yeroo san wallaa. Ati dheertuu ta'uun ooltu. Haayitiin kee meeqa? Dheerin nani qaba. Dheerin nama sirri qaba. Faazar iyyuu caala. Dhibbaa fi har'a. Yeroo san iyyuu kiiloo 79. Garuu hanga biyya kana dhufeetiin jedhe moor sirriitti dabale kiiloo. Dhibbaa 20 dhaqee bara. Laal akkana ta'ee gisee biyyaa bahu akkana ta'ee kiiloo 79. Yoo kabbar na. Gaafa leencoo sana jala kaayanii suuraa na kaasan yoo san namni ganda kenna shaantaa qabateef suuraa kana ka'ee jiru. Wallahi. Kiiloo 79 gaafa ergaas dhufee garuu sirriitti dabale kiiloo sirriitti laal gixxin godhee kiiloo akka ajaa'ibaa kanatti dabale. Waan kiiloo na dabale keessaa furdina qaama kiyyaa dabale keessaa. Nyaata amma nyaadhee miti sa'aatii akkana kan hirriba irraa ka'ee ni nyaadha. Usuu garaan nan beelahin. Bishaan silaayyuu eessa akka inni jiru hin beeku. Guyyaa sadilleen oola bishaan osoo hin dhugin. Eessa akka jiru nyaataa dhugaatiin osoo hin beekin wallaahi biini akkanatti oolee bulee cinaa ganama waa rafuudhaaf daqiiqaan 30 yookaan 10 hafte irratti waa nyaadha. Gisee si nyaadhu sun sirriitti quufee nyaadha achumaan rafa. Santu foon nabbaase. Nyaatanii rafuun bataan badaadha bar. Sa'aatii isaa osoo eegin nyaachuun bataan. Yaa santu foon nabbaase. Malee silaa akka waa hin nyaanneef kaayiroo dhufeetiin qaddadhaa. Silaa kaayiroo dhufee akkanatti deebi'a. Akka waa hin nyaanneef. Garuu biyya kanatti nyaata dhiisuun moora akkuma akkanatti addaan deemu na godhe. Amma 80 deebite? No, 80 hin deebine mallee. 90 wayi. 80 hin deebine mallee. Ani meeqa meena gammate maali? Ati laal kiiloo 90 tokko garuu mana 90 fi 80 keessa 80 akkas. Ani 87. Inti takkatti waan barreessite ta'e. Biiniin 70 no biiniin 70. Namni bar waan nama foon ulfaachuuf lafee ulfaachuun garagara. Anamma kiyya namicha walitti ka'aa turre namicha wannoo kiyyaatiin asalxaanya kiyyaan. An akkamitti kiiloon qannasuun jedhaan. Ati lafee ulfaattaa naan jedhe bakka. Lafee ulfaatta kiiloo qannasu bara. Indoom wannoo pirootiinii naaf hin jedheen ture inni dide pirootiiniin fudhatin naan jedhe pirootiiniin badaadha ni beektaa yoo dhaabdee jette badaadha. Wanni yoo dhaabde booda wofraan nu nyaarra. Kanaafuu pirootiinii namni seeman fudhatin naan jedhe okee jedheeni. Kazaa ati lafee ulfaatta naan jedhati nama lafee ulfaatu lafee kan geetitu ulfaata dheekama. San keessaa ijoollee qaqaddoo achitti ilaalan keessaa namni haga kiyya sibiila kaasu hin jiru. Sibiila ijoolleen qaqaddoon sodaattanatu kaasa. Hundanii qabaa ammallee lafee kiyyatu lafee ulluu waan feete kaaftaa si jedha lafeeti. Bismillah kaaftaa waan namni sodaatu kana hunda kaasaan. Bareeda bareeda. Lamaan ni nyaa'u. Anam malaala nama hin qannasaaraan dus godhaa jira akkanatti humna guddata jedha. An dheeraadha beeta. Baay'ee dhiirri bar akkasitti illee zim jettee illee qannaftu dhiirri rakkoon qabu bar ka dubartiiti malee dubartiin akkasi qannastee yoo biratti qaamni isii qirxii minaamin hin qabaanne fufukkatti malee uffata uffattuuf minaamin jettuuf dhiirri akkasitti illee qannastee rakkoon qabu. Garuu ispoortii godhaa yoo qannafte qaamni kan kee walitti hin shubamu.